miilla foolii godhatuuf furmaanni maali kan jedhu ilaallarra. Namoonni tokko tokko miilli isaanii foolii godhachuudhaan yeroo isaanitti beekamu jira. Akkasumas namoota naannoo isaanii jiran yeroo itti jeequ jira. Mee miilla foolii godhatuuf furmaanni maali kan jedhu waliin ilaalla. Foolii miilaa yookaan lukaa badaa ta'uuf kan sababa guddaa miilli baay'ee dafquudha. Haa ta'u malee dafqi foolii hin qabu. Dafqi sun akka foolii godhatu kan taasisu baakteeriyaatu bakka dafqi jiru waan jaallatuuf baakteeriyaan bakka dafqi jirutti wal horuun isaaf mijatu kun naannoo dafqa sanaa irratti wal horuudhaan akka miilli keenya foolii godhatu taasisa. Dabalataanis qulqullina eeggachuu dhabuun, dhiphina sammuu, qorichoonni tokko tokko, jijjiiramni hormoonii, infekshinii fangasii miilaa fi dhugaatii faranni tokko tokko kanaaf nama saaxiluu danda'u. Dhibeen kun biroomoodoosis jedhamuun beekama. Mee furmaanni isaa maali kan jedhu akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Kan jalqabaa guyyaatti yeroo 2 saamunaa farra baakteeriyaa ta'aniin dhiqachuu. Saamunaa antibaakteeriyaal effekt qabaniin guyyaa 2 dhiqachuu guyyaatti yeroo 2 jechuudha. Akkasumas yeroo miila dhiqannu seelota gogaa du'anii fi gogaa baay'ee jabaatu soofuun kaasuu. Fuut faayil kan jedhamu jira. Inni kun gogaa miila keenya kan jabaataa ta'ee fi kan oolli ta'e akka irraa ka'u taasisuudhaan seelota gogaaraadhaan akka bakka bu'u taasisa. Akkasumas erga dhiqannee booda jirbii yookaan fooxaa alkoolii xiqqoon jiisnee gidduu qubaa riguun gogsinee kaalsii keewwachuu. Bishaan ashaboon danfe qabbanaa'e keessa miila kaa'atanii turuu. Bishaan ashaboon danfisnee qabbaneessinee sana keessa miila keenya keenyee turuu. Akkasumas kaalsii yeroo 2 yoo xiqqaate guyyaatti kaalsii tokko qofa jijjiirrachuudhaan fayyadamuu yookaan keewwachuu. Yoo danda'ame guyyaatti jijjiirrachuudha kaalsii yookaan immoo guyyaa tokkotti kaalsii tokko qofa fayyadamuu. Guyyaatti aanu kaalsii qulqullaa'ee gogee godhachuu. Kana malees kophee yoo xiqqaate kophee tokko guyyaa 2 qofa walitti aansanii godhachuu. Kana gochuun gaappii kennuudhaan kophee tokko godhannee kophee gara biraatti darbuudhaan kopheen sun keessaa akka qilleensi argatee gogee marsaatti aanuuf qophaa'u taasisuu. Akkasumas kophee nama hin qabne yookaan kan jabeessee nama hin qabne godhachuu dhiisuu. Mana keessas ta'e yeroo rafnu kaalsii fayyadamuu dhiisuu, miila duwwaa deemuu. Kun akka quba gidduu qilleensi galuuf waan ta'uuf baakteeriyaan akka wal hin horre gargaara. Fangasii quba gidduu yookaan atleets fuut kan jedhamu fangasiin quba gidduu miila namaatti addaatee nama hooksisu kana dawaa farra fangasii fudhachuudhaan dibuu kan akka kilitiroomaazol kireem jedhamu jiru. Kiremoota adda addaa kan fangasii ajjeesan faarmaasiitti bitannee dibachuu. Kana malees dawaa dafqa miila hir'isuuf fayyadan dawaan tokko tokko jiru kan akka miilli keenya hin dafqine taasisan isaan kana dibachuu. Fakkeenyaaf kaarpii antipirispeeraant fuut looshin kan jedhamu jira. Isaan kana miila keenya dhiqannee erga gogee booda quba gidduu dabalatee bakka hunda miila keenyatti dibachuu. Akkasumas kaalsii godhachuun dura daakuu boqqolloo yookaan beeking soodaa miilatti firfirsuu. Daakuun boqqolloo dafqa ofiitti fudhachuun akka miilli keenya hin dafqine waan taasisuuf akka fooliin godhanne godha. Akkasumas beeking soodaan immoo amala farra baakteeriyaa fi fangasii waan qabuuf foolii akka miilli keenya akka fooliin godhanne taasisa jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.